Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaadha nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo mudhii keenya hidhanneetu oolmaa keenya guyyaa har'aas hin daawwachiifne jennee kaane biqiltuu wajjiniini. Oolmaan keenya gaa guyyaa har'aa maal fakkaata ka jedhuu fi viidiyoo haga xumuraatti daawwadhaan isiniin jedha. Egaa yeroo ammaa kana biyya keenya Itoophiyaa rooba jechuudha. Ji'a 11ffaa seenaa jirra. Ji'a 10ffaa gara xumuruutti jirra. Ji'a 11ffaa immoo roobaa lafti ganna. Egaa kanuma irraa kan ka'e anii fi biqiltuun qallaba gannaaf ta'u qopheessaa jirra jechuudha addanatti. Egaa ji'a lammaffaa yookiin ji'a sadaffaatti aduu seeraa hin argannu jechuudha. Kanaaf immoo midhaan tokko yeroo shashakamee yookiin duffugamee dirqama qunceensaa irraa soramee bahuudhaa fi aduun goggogsuu qabaa jechuudha. Amma midhaan asitti argitan kun gosa sadii qamadiidha, garbuudha, boqqoolloon illee sharaarra afameetiin jira. Isaan kana jalqaba midhaan funaanneeti jechuudha. Sorree qinceesaa maalsaa qoshaashaasaa keessaa funaannee mana ofcoo geessine jechuudha. Mana ofcoo yookiin mana baaburaa geessineetu duffuksiifne jechuudha. Durii wanni akkanaa hin jiru. Durii manatti jechuudha mooyyetti garbuus qamadiis ta'ee mooyyetti humna namaatiin namni hin duffuga jechuudha. Maaliif duffuguu jechuun immoo qunceensaa garbuu irraas qamadii irraas akka bahuufi jechuudha dur. Mo'anuma keessatti jechuudha. Midhaan aga barbaade maan taane aamsaa lama matoollee yoo ta'e matoo lamallee yoo ta'e dirqama wanni akkana duri hin jiru mana baaburaatti midhaan duffuguun duri hin jiru. Yeroo ammaa kana garuu haalli tokko tokko biyya keenya keessaa baay'ee kan namatti toludha. Sababni isaa fakkeenyaaf amma maallaqa qabaatte taananii wanni ati manatti hojjettu hin jiru jechuudha. Wanti hunduyyuu xumuramee kan xumurame jechuudha. Gabaarraallee bitachuu suuqarraallee bitachuu dandeessa. Yoommoo midhaan fakkeenyaaf kan akka garbuu qamadii kanaa mana keessaa qabaattee geessitee mana baaburaatti duffuksiifteti kun haala nuti amma duffuksiifne kanaan jechuudha. Sana booda qunceesaa akkanatti irraa sortanii wantoota fayyadamuuf yaaddan sana fayyadamtu gabaabumatti jechuudha. Baay'ee yeroo ammaa kana wantoota tokko tokko qopheeffachuudhaaf midhaan qallaba jechuudha. Mana keessatti qopheeffachuudhaaf saantimnaa jiraatu malee wanni nama rakkisu hin jiru isiniin jedha. Egaa kan argaa jirtanii amma kanan soraa jiru garbuudha. Garbuu kana kan akkatti keessaa soramaa jiru qunceesaati jechuudha. Mana baaburaa geessineetu mana baaburaatti akkanatti fattaksiifnee garbuullee qamadiidhumatti baafne dhugaa dubbachuudha fi wanni tokko shifaan isaa wanni tokko irratti hin argamu. Sana booda edda mana baaburaa deemnee akkanatti duffuksiifnee sirreessinee aduutti goggogsinee goggogaasaa akkanatti shifaa keessaa baasaa jirra jechuudha. Kun immoo yeroo gannaa hin ta'u. Yeroo gannaa kana bakka midhaan amma kanaatti diriirsinee goggogsinu waan hin qabnee fi ariifannee jechuudha. Oolmaan keenya guyyaa har'aanii fi biqiltuun kanumarra turre. Maaliif amma gaa roobni roobaa bakka itti goggogfanu waan hin qabnee fi xiyyeeffannee oolmaa keenya har'aa kanumarra goonee haala kanaan soraa jirra. Boqqoolloon illee kan shashakame yookiin duffugame hin jira. Boqqoollo sin duffugamaa warri jettanii yaada keessaa galuu dandeessu. Hin duffugamaa dhugaa dubbachuudhaaf quncee baay'eetu irraa ba'a jechuudha. Qamadii fi garbuu qofa miti. Qamadiidhuma yeroo akkanatti noormaalii isaa ilaallu yeroo mana baaburaa geessine maalumatti irraa ba'a. Quncee maal qabaa jenna yaada keenya keessatti. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf qamadiinis boqqoolloonis quncee hedduu qaba gaafa maashinaan duffugame jechuudha. Mana baaburaatti immoo maashina mataa isaa qaba jechuudha. Midhaan akkanaa duffuksiisuudhaa fi maashina mataa isaanii qabu. Oddoo midhaan garaagaraa daakkannu miti jechuudha. Egaa haala kana fakkaatuun sorree qallaba qopheessaa jirra.
isiniin jedha daawwattoota keenya. Isinillee ijoollonni biyya Arabaa jirtanii haalli biyya keenyaa kan durii fi kan ammaa kun akkuma kan duriitii jettanii baay'ee hin yaadda'inaa. Wanni hundumtuu maallaqni jiraannanii yeroo gabaabduu keessatti kan mijatudha. Qallaba qopheeffachuus ta'ee wantoota bakka wanni isin dhibu tokkoyyuu hin jiru. Bichaa maallaqni haa jiraatu. Maallaqni jiraanna waa hundayyuu sirreessaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa warri midhaan soruullee xiqqoo isin harkaa badu viidiyoo garaagaraa ilaala wantoota biyya keessatti hojjetamu. Isin fayyada borunnaa galta waan ta'eef wantoota akkasii ilaalaan isiniin jedha. Viidiyoo keenya immoo laayikii godhaatiin nu jajjabeessa. Daawwattoota keenyaa baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa gidduu kana immoo maal akka nu gootanii sabskiraayibii hiriyoota keessanitti sheerii godhaati. Hiriyoonni keessan akka sabskiraayibii nu godhan taasisa. Sababni isaa sabskiraayibiin keenya baay'ee xiqqachaa gadi bu'aa deemaa jira. Dabalaa deemaa hin jiru baay'ee isin jaalannaa galatooma.